Harus gerak. Zit. Kan berapa? Nadib. Nadib. Juru kasut. Sem suka sama Nadib. Asa ko dan isulit ora. Asa ay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eid Mubarak. Bakka kanatti amma dhufnee asitti waliin guyyaa Eid al-Fitri kabajachuuf bakka kana wal geenne uummata Oromoo yookiin akkasuma maatii keessan bakka garaa jiru dhaamsa dabarfata yoo jiraate akka dabarfatan sin gaafata. Galatoma isinis bakka kanatti waliin argamne
bashannana kana waliin qoodamu kennaaf baay'ee isin galatoomfanna akkasuma mee gara Khalid Ganamootitti isin deebisa. Khalid Ganamoo jechuun warra agartee Abdullahi Ganamooti qabsoota bilisummaa Oromoo keessatti warra seenaa qabu. Mee dhaamsa guyyaa Eid al-Fitiriin wal qabsiiftee dhaamsa ati ilmaan Oromootiif dabarsitu yoo jiraate akka dabarfatu siin affeeruu fedha. Akkasuma agartee ilmaan Oromoo idilee addunyaa keessa jirtan marti keessanuu akkasuma laga mormor akka Oromootti bakka sanitti argamneetiniin achitti agartanii bashannana guyyaa Eid al-Fitr agartaniitiin bashannanutti jirra. Isin warri idilee addunyaa keessa jirtan guutuun keessanuu tokkummaan humna waan taateef tokkummaan nu barbaachisaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ilmaan Oromoo addunyaa idilee addunyaa irra jirtan akkasuma ummanni Islaamaa baga Eid al-Fitr isin gahe isiniin jenna. Guyyaan kaleessa guyyaa kabajamaadha. Ammas guyyaa Iidaa keessa jirra. Nuti baqattoonni Oromoo magaalaa Kaayiroo biyya Masrii keessatti argamnu guyyaa addaa kana akka kanaan qilleensa fudhachuuf laga Abbaataa yookiin mormor irratti bashannanutti jirra. Eid Mubaarak kullu sana wa antum tayyibiin taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Isiniin jenna jabaadha tokkummaan humna yoo taane gabrummaa ofirraa baasuu dandeenya. Akka agarteetiin tokkummaa keenya jabeeffannu dhaamsa isinii dabarfanna. Diini ji'a Ramadaanaa nurraa dabreetiin jira. Guyyaan kun guyyaa Iidaati. Amma ammoo akka rabbiin agartee waggaa waggaa deebisu rabbi wajjin kadhanna. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Isiniin jenna akkasuma warroota ilmaan Oromoo biyya Saudi Arabiyaa keessatti argaman warra maqaa isaanii dhahuun agartee ammaan kana hojii irratti tolle marti keessan akkasuma Oromiyaa keessa jirtanis warri biyya addunyaa keessa jirtan marti keessanuu Eid Mubaarak baga isiniin gahe kabaranaa kabara egalee isiniin jenna ka obduraa ka amma achi warra bilisoomee Oromiyaa bilisoomsarratti walitti dacha'u rabbi nu haa godhu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Isiniin jenna. Kana bare tuh jira jira nih bar. Berdua orang nih bar. Ayo kita kawan kita.